akkamitti walii galuu dadhabu aangoo irratti walii galuu dadhabuun ni ta'a maybe because aangoo irratti namni maybe waliin onkwaan ummataa miti haadhaa fi ilmoonu aangoo irratti walii galuu baasuu danda'a obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessuu balleessuu cabsuu buqisu osoo hin tahin nageenyi ummata keenyaa nageenyi saba keenyaa akkamitti dhufa sinigalee namni tokko waa'ee chigginyi dhaabuu hawaasa guddaa Oromoon barsiisa yoo jiru akkanatti dhaabaa yoo jiru sirrii miti waan sirrii taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo waay nama jechisiisa afaan ingiliffaatiin no way ta'uun qabu kun sinigalee ummanni kun kan arraa achirraa mancaa'e manni isaa irra barbadaa'e kuni ummata misooma jechuun ummata irratti malee waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni sinigalee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti nageenyi nama hundi unkwaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an jaartiin takka jaarsaaf nagee yoo hin kennine jaarsi tokko jaartiidhaaf nagee yoo hin kennine ilmaan saddeeyyoo qabatanillee adda deeman jechuu sinigalee unkwaan nageenyi ummata keessatti miti nama lama jidduutu vaaliyuu guddaa qaba nageenyi sinigalee wanti akka nageenyatti bakka nagayaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru kanaafu waan ummanni gaafate irratti hojjedha misooma jechuun ummatni maal jaalata ummanni kun maal barbaada ummanni ka barbaadu nagaya qofa so namni awaan takkaan dhiba sinigalee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dhoysuun barbaachisaa miti garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraatellee sirriin taane jedhamee irratti hojjetamuu qaba sinigalee miti guys maalifi nagiyaa wanti caale takka illee hin jiru dhimma nagiyaa irratti waboonis hojjechuu qabdi kaafaa'unis hundinuu hojjechuu qabda waa'ee nagiyaa irratti nagiyaa uummata irratti hojjechuu qabdan khalaas ummanni waraanummaan takka ummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka waraanni takkalee walaa makalaakiya walaa wabo walaa maal godha ka bikkitti qabsaa'u jira bikkitti mootummaan jiru bikka biraa bikki isaan deeman bikka biraati aslan hin barbaachisu waraanummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha bahu qaba waraanni achi keessa maal godha achi keessa maal barbaada kanarratti hojjanna jechuun hin gaafannas arras kalees dhengadas gaafachaa turre jechuun kana jechuun si jiisuu si buqqisuudhaa miti hin sodaatinaa no way come on please maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre sinigalee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba amma garuu waa hedduu irratti akka ta'an jiru jechuudha gaafa waan takka dubbatu jala kana deemanii jechuudha sinigalee kanaafuu yaa ummati keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jirra saniif gargaarsallee sanduuba godhuu deemna sinigalee amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu ummati keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti qabeenyi uummataa barbadaa'aa jira uummanni keenya dhumaa jira torbaan sadeen takka guyyaa 15 takka dura uummanni keenya gara bookee kana gara lixaa kanatti wanti deemaa jiru sani min beeytan sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna inni leen akka irraa dubbatu abdii qabna jechuun wanta deemaa jiru sinigalee diinagdeen uummata tokko mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun baddee jechuun biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan yooni diinagdeen qabaanee macheema Ameerikaa irraa diinagdee export godhuun deemtu
yookiin Masrii irraa yookiin Dubaay irraa miti nama biyya santu hojjete biyya san guddisa waan ta'eef Senegalii sobaa hin dhufu Jawaarii maaliif hin dhufne isin Jawaar Mahammad TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta TikTok sigarame ቤታችን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማልታ አጅረው ማኒ በር ኢሲኒ ኸናቱ አከ ጡልጡሌ ኑላ ለማለ ኑቲ በር አቦቲ ቢያቲ ወጅ ጅራ ነም ጉድጉዳ ወጅ ጅራ በር ኢሲኒን ኩን ወረ ቲክታኪ ፌመሶታ ቲክታኪ ኸና ኢሲንቱ ጡልጡሌ ጎደኑ ላላ ጅራ ማለ ኑቲ በር ኩኔ ጅራ ነም ጉድጉዳ ወጅ ኦላ ሃሰውኒ ኬኛ ነም ጉዳ ኦሊኒ ዲክስ በቃ ሼር ወንቲ ጎኑ ነም ጉድጉዳ ኦሊኒ ኢሲንቱ በር ጡልጡሌ ጎተኒ ኑላላ ጅርታ ማለ በር ዋን ጡልጡሌ ጎተኒ ኑላልተኒ ፈም ዱቢ ጁዋር ቲክታኪ ዱፉ ኢሲኒት ሰሙ ኬሰኒቲ fudhatu diddani bar kan fudhatu diddan sani ber tultulle godaan ulala jirtan tultulle agar wallahi lazim fakkan ninjir ማኪ ሳቲ ያ አመት ሳቲ ጥቅሾ ወደን ፋበር ና ጅላ ወንቲ ሲምቤው ቀብደን ጅጂራማ ፊዱዳፍ ኑቲ ኡመኒ ኬኛ ነጌት አከተውዳፍ ሰነገሌ ቲክታክ ይረቲ ሚቲ እስማው ያ ለው ሰማውት ነጋ ጅጂራማ ነጌኛ ኡመት ኬኛ ፊዱዳፍ burji khalifa tarafa gubba baanelle yo dubbachu qabane mariyachchu qabane mariyan yo dubbachu qabanelle achu gubba qilleensatti baane akka isin oliilu yo akka tonu laltan mormi keessan isin cabu tachu gubba lala warri duba ama burji khalifa warri dubai jiru nu cana cala beeka ani photo in arke biran dheene tarafni dheerini isaati fi gubba isaa namni bahu danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahu deemna jechuu barbaannetti Senegalee mush TikTok idamiti kana jechuun maali ummata nagiya barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraasiin amanu dhanuti ummata sabaaf sablammii hojii waliin jiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaadu dhanuti Oromoon Senegalee nagiya irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti Senegalee nagiya ummata fiduudhaaf የቡርጂ ከሊፋ መጨረሻ ላይ እንወጣለን ሲንጀቻጀር ያ ዱርዩ ማይ ሲንጀተን ካናቱ ኡመታፍ ሰገሬ ታጅረ ባይዘዊ ወንቲ ሲምቤካ ቀብደን ዱርዬ ከደቱ ወረጃተን ካናቱ ወላሂ ሰገሬ ኡመታ ካና ጀቤሰ ኑ ጀቤፈቹ ቀብደን ቲ አከ ኦሮሞቲ ሃይ ማልታ ታኒት ወላሂ ዱርዬ ከደቱ ወረጃተን ካናቱ ummata oromotif sagale ta'u jira saa kanarratti kamtu sagale ta'u jira me lakka wala komsaan jira warri sagale ta'u jiru bar warri sagale isa halan gize dubbate media barbadeesa jiru la komsaan jira bar me eenyu me naima Jawar Mahammad guddaadha bar Jawar Mahammad nutti gadin buusina ha Jawar Mahammad ማለት እኮ በጣም ትልቅ የተከበረ ጢንጠላ ሲያሳ ጉዳ ከን ኡመኒ ጉቱን ቢይ ኢትዮጵያ ጉቱን ሶዳቱ ዳበር Jawar Mahammad የቻንጅሩ nuti akka qarree fi qeerroo fi qarree Oromooti bara kana keessatti bara duraanii qeerroo hedduu ture biltsiginnaa ta'anii amma kunoo suufa uffatanii maayikii qabatanii dubbataa jiran jechuudha maqaa isaaniillee yaamuun barbaadu duraan saayiba turre bara qabsoo waliin qabsaa turre waliin mari'achaa turre kunoo amma suufa qabatanii ti dubbataa jiran maayikii qabatanii jechuudha wallaahi laazim ana qofaa biyya baqaa kana keessatti kunoo baqa baas hin jiru asuma jirra warri kare waliin marii goone hundi kun maayikii qabatee suufiin isaanii suufii sinitti fakkaatiin karabaatan isaan uffatanu qomateen no miyakkalaw tawin biyaachwallo habibti wallahi lazim yenin qomati akkala karabaatan isaan godhatanii deemaa jiranu amma saa kanatti Senegalee so
maal jechi barbaadeeti nageenya uummata keenya irratti haa hojjennu